Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya kanneen iddoo adda addaa teessanii nu daawwachaa jirtan arragaa guyyaa soomanaati. Baga baatii ramadaanaa 1444 ittiin nu geessiniin jechaa walumaanuu baga ittiin nu geessiniin jechaa gaarra kunoo sagantaa addaa sagantaa bareedduu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Sagantaan teenyaas gaa sagantaa addaa guyyaa baatii ramadaanaa keessaati. Sagantaan tun gaa sagantaa akka ajaa'ibaatti hedduu nama gammachiistu tan akka dargaggoo magaalaa Awwadaatti amiira keenya baarii duroobaa dargaggoo magaalaa Awwadaa hin qophoofnee fi bakka bu'ummaadhaan dargaggoo hundarraa fi sheekan keenya Sheekh Abdul Aziz Imaama Masjida Gandorgee wajjin kan qophaa'e. akkasuma namoota hedduutu asitti argama. Amma gaa sagantaa teenya eegaluuf yaana sagantaa eegaluudhaaf quraanaan eegalla. Kan quraanaan nu banu asuma Ustaaz Muaz asitti argama. Inni kalaama rabbii guddaatiin nu banee achi booda gara itti aanu yaana. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما شاء الله. الله أكبر. Allahu Akbar. Sagantaan teenya gaa sagantaa quraana rabbii guddaatiin bannee jirra. Akkasumatti hatti aanu gaa quraanatti aansee du'aadha. Kan du'aadhaan nuuf banee akkasumas ammaasiis waa'ee soomanaarraa waan ajaa'ibaa qophiilee adda addaa kan asirratti nuuf himu sheekh keenya kabajamaaf jaalatamaa Sheekh Abdul Aziz nuuf hima. Sheekh keenya wajjin turtii gaarii. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعوتنا كينيا كافي سلام دعوتنا جرتني في قسم كاوجين استدو في قسم جرتني دانو بغربين صومنا باتي رمضان شهر مبارك باتي كبجمتو bara kuma takkaa fi dhibba afurii fi 44tiin isin gahee jechaadha. Rabbiin akka irraa milkeessu ni qajeellaa inshallah ta'ala. Rabbiin waa milkeessu. Rabbiin waa milkeessu. Rabbiin waa milkeessu. Waan baatii tana keessa jirullee Rabbiin waa kan. Baatii kuma tokko ka qaalomni isii sadarkaa san keessa Rabbiin waa kan. Araarama isaa Rabbiin waa kan. Jannata isaa Rabbiin waa kan. Ibiddarraa ata qabtan jedhee Rabbiin booda dhuma isaa xumura isaa gammachuu Rabbiin nu gaggeessu. Rabbi san nu haa taa'isu. Rabbi san nu haa taa'isu. Biyya teenya biyya nagaa Rabbiin waa taa'isu. Nagaatti Rabbiin nutti haa ta'u. Biyyas Rabbi nagaa itti haa ta'u. Gandas nagaa Rabbi itti haa ta'u. Magaalaa cufa Rabbi nagaa itti haa ta'u. Magaalaa teenya tanas Rabbi magaalaa khayrii Rabbi nu haa taa'isu. Rabbi nu haa deebisu. Hamtuu nuuf harkaa fi afaanii fi harka jidduu deemtu Rabbi nurraa haa dhorku. Hamtuu Rabbi nurraa haa dhorku. Hamtuun deemullee Rabbi nurraa haa dhorku. Isii hamtuun deemtullee Rabbi nurraa haa dhorku. Nagaa fi nagaa biyya cufatti Rabbi nu haa buusu. Haasida namaatii fi kajinnillee Rabbi nurraa haa qabu. Ramadaana kanarraa waan nu shaakala Rabbi nurraa haa qabu. Waan quraanarraa nu shaakala Rabbi nurraa haa qabu. Waan quraanarraa nu shaakala Rabbi nurraa haa qabu. Waan zikrii Rabbi tirraa nu shaakala Rabbi nurraa haa qabu. Waan isa kadhachuurraa nu shaakala Rabbi nurraa haa qabu. Yaa Rabbi amiin. Tawbaa gama isaa deebuu jiraati. Tawbaa gama isaa deebinu sanarraa waan nu khilaafa waan nu shaakala Rabbi nurraa haa qabu. Rabbi nurraa haa qabu. Rabbi nurraa haa qabu. Rabbi nurraa haa qabu. Akkasitti Rabbiin gartee ni dandayaati tanuti kadhannee fi tan kadhatinis tagartee osoo kadhatiin dhiifne tawallaallee dhiifne cufa Rabbiin ni beeka. Khayrii tan nu qabdu hunda Rabbi nu haa ta'u. Waan khayrii nu qabne tanuti irraa maganfatinii dhiifne hunda Rabbi nurraa haa qabu. Rabbi nurraa haa qabu. Rabbi nurraa haa qabu. Waan barbaanne Rabbi waliin nu haa baasu. Dhageessine duraa Rabbi nu haa baasu. Tajabaattelee Rabbi nu haa laaffisu. Tafagaattelee Rabbi nu haa dhiyeessu. Tadhiyaattelee Rabbi gan nu haa teessisu. Tadurroobdelee Rabbi nagaan nu haa dhalchiisu. Fayyaa qaama keenya keessatii fi ka maatii keenyatii fi ka obboleen Islaamaa hundaatu Rabbi gartee ka fayyaa itti haa ta'u.
ta'u kan kubsatee siree rakkisulee rabbi nu haa fayyisu kan du'e akhiraa deemillee rabbi jaannataan isa haa gammachiisu rabbi isaanii haa araaramu wa akhiru da'waanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا دوغلة مجناني. أصبح شيخنا يأتي أنسني أكلمتي خن غوفة أجايباتي في مدنو دادا في وانا دسومنا خيسا خنون دروفيمو أمير خنيا أمير باري يوسفي أمير دقاقو مقالا أوداي أمير خنيا قبي أجايبا وانو مدنو جايسا وجن ترتيقاري. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بلينك يا إسلاما خان نبرج التنفي خان لالا سلامتا ورجنتا سلامتا أنر بقاته أنت سنسنتو سنين سنينجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلينك يا هند درا ربك نياغلتهمو هند درا قبل كل شيء وان تكدبچو في تكتان سندرتي ربك نياغلتهم الحمد لله رب العالمين غافتك أبا ماما توكو دعاء يقولي أبا ماما كون هي الدنيا بيتني أبا ماما هقول دعاء يقولوا أكم جد دعاء يقولي ورّي ودا يامنيتي خودتو أبا ماما ترى ودا جكم ناجاني يامني فون كنني ناكسني متي حركة لفرقتي هاي تي أما جارس خاجايباتي جزء فون كنني فون بروسي أكسي فون كنني نام فون بروسي أكسي maal jee akkamittiin foon kana ganda kana baruu sitti deebisuu qaba waan jiru malee hayyummaan gaarii beek maal jee hotaa mee warra manaa du'aan isin godhaa gattataa ni mire harkoo qaba ol qaban ka yaa rabbi jee jechuun amma warra arraa kana foon nu nyaachise kan habarullee nu nyaachisuu ta'u yaa rabbi warra kana naa milkeessii jee jechuudha. warri galgaluma kana irraa tokko qopheesse malee laaqana boruu sagantaa kana keessa jiru. Ammas egalee kan jee laaqana hiraata irraa malee laaqana boruu sagantaa kana keessa jiru. Jaarsi malee dhawate maal godhee warra arra kana foon nyaachise kana habarullee laaqana irra nyaachisu ta'u. Yaa Rabbi milkeessii guuju haadha Muhammad wadaa'imma dhageessaa. Tumalee isaa suudaa jeetuun ofirraa boruus qalee laaqana nyaachisee cummas. Akkasiin nutillee warra arra kana soomana nu fursiise. Inshaallah gaafa dhumaallee tu deebisuu ta'u kana Rabbi haa milkeessu. Ammudannoo sana hedduulleen qabu garuu takkaan isinii mataa ajaa'ibaa. Gaafaan dura quraana eegalu masgiduma keenya kana keessatti taamuma godhuun ni jirti dhageetiin jira. Taamuma ni beektanii qabiyyee qabatanii takka dhawanii akkasitti godhan san taamuma qofaan irraa beeka. Akkaataa taamumaan beeku ni dhufe masgida keenyaan bishaan ni dhabe. Amma biyya ni qopheeffadhe gadiin taa'ee jechuudha. Osoon gaafa san akka irraa kana jiraatte ifuu waraabne beeke. Silkiin hin dhufne. Akkasittiin dachii qabadhee taamuma difii dhageetuma bakka taamumni beela gaafa san. Dachiin qabadhee wuduumaan eegalee jechuudha. Bishaan hin dhuguu tokkoon goote. Wallaahi siin jee dachiin hin dhawee harkaan dhiqadhee ittiin deebisee harkaan dhiqadhee sadii waajibatti hin beekaa. Akkasuma fuudheetumaan hundarra tajaajibaa funyaanii fi gurra jechuu guyyaan ajaa'ibsiisa. Akkasumatti hin oofee funyaan je'ee fuula dhiqadhee harka dhiqadhee tagurra jaantanaas je'ee haa miilaas wallaahi dhiqadhee akkasi qe'ee salaata keessa laata. Gaafaan hadiisa Ammaar ibn Yaasir dubbatu janaabdaan irraa maal godhe barniin gangaladhee jee akkuma harreen gangalattutti biyyee keessa gangaladhee jee wallaahi ani Ammaar hin ajaa'ibne xiyyaafuu sandaraniin ta'ee jira maal hin ajaa'iba Ammaar. Akkasitti mudannoodhaan umrii jettiin irraan fanna keessaa takka tanaa jechuu barbaadeeti. Makiinaallee akkana qaccichaa olutan rabbi nurraa haadhaaf. Makiinaallee akkana jechaa olutan. Rabbi nurraa haadhaaf. Rabbi nurraa haadhaaf. Akkana jechuunis gaaruma. Akkanuma kanaami. Ooma lama isin akkanumaa fi akkana.
Tambetan. Akkana. Tambetan. Akkana. Akkana mukanami. Duba rabbiin akkana nu laaffis. Akkana nama laaffisu. Isaaf tokko maa bara. Isaaf akkana jecha amata agadaa kana jecha aluu tanaas isa bira tokkuma. Qulfii naaf harka kaa'uunis rabbi bira tokkuma. Makiinaallee gizee nuu kannu. Makiinaa xiqqoo rabbi nuun kannini. Amma fakkeenyaaf yoo baajaaji naa kanne jala keenya nasruu fuudheetuma nama sadi fuunaan akkamiin ta'a? Guunnee jirra jeetiin dabra. Akkana mukanami. Nu kana fuudhuudhaaf baajaaji meeqa barbaachisa? Dila moo dilaami? Tatakkuma bakkuma takka saaban nuti bakka takka nu fuutu rabbi nu waa kan. Amiin. Rabbi nu haa jijjiiru. Amiin. Xayyaara tokkos rabbi abbaatti nu haa godhu. Amiin. Xayyaara tokkos. Du'aa tana tagandii hin yaadanneen kadhaan. Baaburaa fi markabaas abbaa rabbitti nu haa godhu. Amiin. Wallaahi siin jee xayyaara saniis rabbi tokkichi akkuma goote godhi na horsiise jedhin gaaf tokko akka godhe osoo hin godhin inni alhamdulillah rabbil alamin nagaumaan hangaan quufuta kan horsiise xayyaara kan. Wallaahi jee yaa rabbi xayyaara malee ganaa min finnee numaa hundoo kun jeen. Amma xayyaara san dhiyootan naaf jaaju jeetiin taa'u jira kan hin deemu fadhu. Rabbi abbaatti nu haa godhu. Rabbi abbaatti nu haa godhu. Yaa rabbi xayyaara abbaatti nu godhu. Markabaas abbaatti nu godhu. Takka yaa rabbi wallaahi boo ammaan tana barisoonni keenya kan ispoortii kunis bar deemanii biyya adda addaa takka dhaqanii tuma daawwatanii dhufuu hin fedhani. Mun fedhani. Miila keessa samii keessa ol qabdanii footoo biyya abbaa kaatanii dhufuu hin fedhani. Rabbi akkasuma haa godhu. Eenyu gaafata? Eenyu gaafata? Ifumaaf ta'a. Yaa rabbi nu ta'i. Yaa rabbi nu ta'i. Yaa rabbi nu ta'i. Yaa rabbi nu ta'i. International fiizaa rabbi nu haa dhawu. Wallaahi baatii soomanaa ta keessa jiru tana keessaa yoo rabbi irraa furu dadhabne waluma qabamnee biyya tanaa yaa'u qabna nuti. Biyya khayrii nu qabdu waan taateef. Isinillee ispoortii isin dalaydan tan. Ispoortii itti jannataan seentan rabbi isin haa godhu. Amiin. Samar gariin ni beektani. Baramma isin ispoortii kaa samarin jettanii mi? Akkana bar. Samar ta'e isin deemtee irraa boodaa tafurdoo isin jettu rabbi isin haa godhu. Amiin. As samaru samaran. Samar lama. Samar gariin ooftee itti irraa dhuma azaaba nama geessi. Samar gariin deemtee itti irraa dhuma jannata nama geessi. Samar islaamaa ooftee dhuma karaa jannata isin geessi. Akkasi rabbi isin haa milkeessu. Amiin. Rabbi isin haa milkeessu. Amiin. Ittiin nama miita wanni akkana jiruuf. Diin keessaniin tajaajiltanii mire kanaaf rabbi itti isin haa gammachiisu. Rabbi itti isin haa gammachiisu. Rabbi irraa isin haa gammachiisu. Barsiisaa keessan barattoota keessan warra waliin gammadu warra waliin milkaa'u rabbi isin haa taasisu. Amiin. Nullee warra isin irraa baafatu rabbi nu haa taasisu. Isinillee warra nu irraa baafatu rabbi isin haa taasisu. Ta isin hin beekne ta beeknu qabna ta nuti hin beekne ta beektan qabdanii. ورا وللرا ملك ربنا وقولوا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله. Akkasitti ustaaz baariin waan bareedaa dhaamsa bareedaa fi akkasuma goofata waa hedduu irraa baratan jennee abdannuu isiniif qoodee jira. Akkasitti isallee olii rabbi haa deemu. Akkasitti yaada muraada isaa isaaf haa guutu isiniin jenna. Sagantaa furaa makriimnillee ga'ee jira. Sagantaa takkatti aansinee achi booda gara furaatti kan fufnu ta'a. Sagantaa maalii qabdi? Sagantaa goofata ajaa'ibaatiin qaba. Meeqa akkam? Sagantaa goofata gaa obboleessa kiyya qaaliif kabajamaan Khaliif Ahmad Jaamaa anumatti aanes dhihaata. Khaliif keenya goofata wajjin tigaarii. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أبليين كي يوري نبلا جرتني في وري خلتي لنا دعوة جرتنيس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نسرينجا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعائي أستاذن كينيا وري كقالي ندرا قدر ربي نهاك بلويتشا أكغرتي Qaalicha kan taane gaa furaallee dhiyaattee jirti akka nani fanneecha maaliif guyyaa kan beektaa qaalichi arabii taranii beeka kana hoggaa masjida dhaqee suuraa baqaraa kana salaachisee beekte kanaan imaamticha hoggaa salaachisu hay isoo reeni jedhe amma guyyaa kan isaa imaltuu deemu guyyaa biraa ka'ee imaamtichi maaliif suuraa fiiliin eegalin hay kan suuraan baqaraa tokko asin na tursiise suuraan loonii kaa har'a suuraan arbaa kainu na bulchaa miti jedhama je salaata cabsee qotee jiru akkasii nu duraan taane jechuun barbaadeeti inshallah gaaf tokko jambeeta keessummichi tokko nama abshaala ta'uunis gaariidha keessummichi tokko wallee deemaa mara tokko dhaqee beeta hoggaa dhaqu maal harkee beeta lukkuu osoonii fi isaan hin harkin lukkuu harkee jira jara lukkuu dalagatee jiru
haadha manaatiif abbaa manaa. Yeroo ol seene jarri kunis lukkuun tun nuufi keessummaa kana hin geessu waan joomala daawwatanii karaa irraa maifatan. Haa keessummichi kun duraa deemu chiboota nyaannayanii. Kana mudannoon xiyya tanaa beektanii. Yeroo san ka'ee hoggaa ol seene tooftaa itti foon kana nyaatu mala daawwate. Maal jibeeta? An lukkuma tanaan harkaa jibba jee. Lukkuu tana harkaa ni jibba. Hai amma hoggaa haasoo beekadhu haasoo keessatti lukkuun feetooti een fedhan jennaan amma gartee maqaalichi lukkuun keessummichi lukkuun fedhuu miti amma haa nyaannu as baafatan jee. Hoggaa isaan as baafatan ka'ee wajjitti seenee jiru wammaan tana. Hai reefu lukkuun fedhan jenne jennaan an lukkuu tanii nan baanu bar tabuuki abduun baanaayi. Jee wajjitti seenee jee amma kana wallee mara kaatu hafee jira beektaa? Amma mara jaarsa jaartiin tun xabiyaa waan walirraa beekan qabanii mire waan walirraa beekan san suutatti wal dubbisanii ati hayi suutatti qajaa dubbatti dhugee as deebi'e jedhanii wal geggeessanii kaanis deeraa seenee dhugee as deebi'e isinis kaatee deeraa seentee dhugee as deebite inni sama lafaa kee qacaa kaara deeraa qajeelu beektaa? Hayi kottu waan nuti qacaa jennaani warra ifiitu waliin qinyatu naa qacaa jeetu jedhe dhaqee akkasitti gartee diisee keessaa dhugee mara qajatee deebi'e jedhanii goofanni kiyya gabaabaan kana asumaan obboleeyyan keenya dhaamsi waliif dabarsinu ka iddoo garagaraa jirtan baatiin tun baatii akkaan kabajamtu baatii akkaan ulfaattuudha waan taateef obboleeyyan keenya baatii tana keessatti if dagachuu hin qabnu baatii tana keessatti quraana rabbiitis haalaan qara'uudha qabna quraana haalaan haa jabeessinu rakkataa jinallee haa dhaabbannu jechuu barbaadeeti yoon dogoggorees gartee lubbutiyyaa fi nafseerraayi waan nyaannis nama eeggatuuf gaamma lubbuunis hedduu akkuma nama dhadhaabbate gaayite inshaallah furaa amma azaanuudhaaf daqiiqaa takka yookaan kana faatu hafeena fakkaatti kanaaf obboleeyyan kiyya dhiifama naa godhaadha assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله Egaa daawwattoota keenya egaa afxirree booda ammaan tana salaannee walitti deebinee jirra. Amma qophii gabaabduu xiqqoo qabnaa qophii sanaa wajjin gaafilee babbareedu si qabnaa gaafii tanaa wajjin ishii gaarii gaafii si gaafadha maqaa keetii wajjin si gaafatti nu deebista. Maqaan kiyya Waan dhawan malee hin deemne maali? Ayee duraan dursee carraa kana kan nuyis galatoomaanis ninjaa an maqaan kiyya badhaasaa Abdulkariimiin jaama waan dhawan malee Hin deemne. hin deemne. Misbaara? Jara keenya gaa badhaasa Abdulkariim takka farratti gaafii takka faa deebisee jira. Garee harka mirgaa keessa jara lamaa jira namumarraayi abbaa manaatii fi haadha manaati ni nyaatanii ni dhugan garuu isaan Nabi Adeem irraan dhalan ni nyaatanii ni dhugan namumarraayi Nabi Adeem irraan dhalan isaan ni nyaatanii ni nyaatanii ni dhugan namumarraayi garuu isaan Nabi Adeem irraan dhalan nama isaa achuun garee waan ta'eef nuti gareen deebisu waan ta'eef gareen deebistu yoo inni ati dadhabde isaan sirraa deebisan sun garee waan ta'eef rakkoon qabu isaan garuu nama jaarsaaf jaarti abbaa manaatii fi ni dhugan garuu Nabi Adeem irraan dhalan Nabi Adeem irraan dhalan gaafii kana hin gareen mirgaa akkasumatti gaafii dhabanii jiranii hayyeega garee gaba hama biroo akka bitaatiin kanneenaa gaafiin sadaffaadha waan naquun sidhaa dirqamaa waan baasuun haraamii maali? ittiin waan Bakka hin dubbatina gaafiin tun deebitee jirti isaan nam takkaa deebisee inni harkan akkuma harkan hin dhiisna. Hayyeega tan garee gama harki mirgaatti dabarree jira daawwattoota keenya gaafii teenya tanaaf raffaarraa waan arrab isaaniif lammaffaan garee harka mirgaatiif waan arraba hin qabne kan dubbatu maal?
Inni dubbatti inni haasoyti garuu arraba hin qabdu. Deebifna. Deebisee Mobaayila. gariin harka mirgaa gaaffii takka faa dhabdee jettee gaaffii lammaffaa irratti argatanii jiranii. Hayyee daawwattoota keenya gama garii harka bitaatiin deebinee jirra. Gaaffii shanaffaadha. Waan ilkee hin qabne tan nama ciniina. Tan hoqqachuu hin dandeenye maalidha siin? Nama ciniinti wal. Si ciniinti ilkee hin qabdu hoqqachuu hin dandeessu garuu. Nama ciniinti. Si ciniinti. Isii kan turre jechuudha. Warsa kilaadha. Abii teenya tan jaafaa garii harka mirgaatiif gallee jirra. Nama tokko yoo haati mana isaa duute nama biraa fuudhuun isarratti haraamii eenyu? Beekaa mana irraa gargaaruuf dinnis. Waktu kote anname. Giyyoonni dadhabe gariin isaa irraa gargaaruu dandeessa. Waan addaa takka. Ayyee maayikii fudhadhu. Maayyaala garuu yooniin dhabees nasiib. Akkaan beekutti akka biyya Itoophiyaa tanatti qeensi. Ayyee hin harkanne. Ayyee garee harka bitaa gaaffii torbaffaa irra jirra. Waan takka tasiddi haa jettu. Kana tijaani firraa hin harkine. Yeroo hunda isin sibira jirti garuu tijaani isin harkisu maali? Wanta akka tasi dhiyaatu taati ijaan hin harkine Maali isin? garuu si dhiyaatti Si dhiyaatti. Yeroo hunda sibira jirti ijaan hin harkitu garuu. malaayikaa Ayyee garee deebisee jira gaa'ee. Ayyee garee harka mirgaa gaaffii saddeettaffaarra jirraa tan xumuraa jechuudha. Ayyee gaaffii saddeettaffaadhaa kiyyattu waan takka waggaa guutuu keessaa hogguma takka dhufti. Gama takkaan gurraacha gama takkaan adii. Maal isiin? Waggaa keessaa hogguma takka dhufti. ramadaana Akkuma reefuun tanaatitti si hallachuutu argatanii jiranii achaadha. Hayyagaa daawwattoota keenya kabajamoo sagantaan teenya sagantaan furaa guyyaa har'aan tana magaalaa Awwadaa keessatti qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Sagantaa kana gaggeessuudhaan kan isin faana ture Ambarataa Aariif Isaaqii fi Akkasuma ammas an obboleessa keessa Nasruddin Sultaaniin jaama. Hanga qophiilee teenya tan biraatti walitti deebinutti tola Rabbi keessa nuuf tura. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.